Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Shinniigaa oduun isinitti himaa oduu waliin an Rahmat Siraaji. Guyyaa kaleessaa hiriirri mormii magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffame. Hiriirri kun gocha yakka waraana uummata keenya irratti ta'u kan balaaleffatu akka ta'etu himame. Hiriiricha kaleessa Amboo fi Dirree Dawaa keessatti gaggeeffamuun kan mirkanaa'e har'a ammoo halkan edaa baha Oromiyaa Harargee fi bakkoota tokko tokko keessatti adeemsifamaa jira. Hiriira kana ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Ibsa qeerroo Olumaa Imaanaa gabaasa dabalataa qaba. Warraaqsa fincilaa guyyaa kaleessaa Gurraandhala 5 bara 2021 uummata Oromoon oofame ilaalchisuun qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa baase. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaa kaleessaa mata duree akeekaa fi kaayyoo qeerroon irratti wareegame waggaa 3 oliif waan kallattii isaa irraa dabsameef diddaa keenya haaromsinee itti fufnaa jedhe. Jaarmiyaan dargaggootaa bal'aaf gamtoomaan kun ibsa isaa kaleessaan qabsoo diddaa gabrummaa baroota dheeraaf qabsaa'oti qaalii itti kitimanii hamna dheeraa wareegame hedduu itti kaffalamee dhaloota qeerrootti dabarfame qeerroon bilisummaa fi diimokiraasiif barootaaf erga qabsaa'ee mootummaan abbaa irree EPRDF'n kuteessee balleessuun injifannoo haa argamsiisuyyuu malee sirni EPRDF baduun boodatti mootummaan paappaa waadaa hin jirre seenee qabsoo qeerroo butachuun akeekaa fi kaayyoo qeerroon irratti wareegame dabsuun waggoota 3 darban keessa Oromiyaa biyya dararaa fi jeequmsaa akkasumas hiyyummaa taasisee nagaan galanii bahuun dhibee uummanni Oromoos ta'ee jiraattoti Oromiyaa hiraara waraana paappaa jala galanii jiru jedha. Qeerroon itti dadhabee wareega kaffaluun qabsicha bakkaan ga'ee jedhamu biyya keessaa danfamee hidhamee jira. Hogganootii fi qondaaloti dhaabota siyaasaa Oromoo nagaan bahanii galuun dhibee hiraarfamuun caalaatti hidhaatti guuramanii dararfamaa jiru jechuudhaan hidhaan hiraarfamuu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi gameeyyii Oromoo balaaleffata. Ibsichi guyyaa kaleessaa qeerroon baase kun itti fufuudhaan ibsisuun haala kanaan hiraarsaa fi gadadoo saba keenya irratti kan waraanni dhaabbataadhaan waggaa 3 oliif raawwataa jirutti daangaa gochuuf murannoon qabsootti seennee jedhe. Paartiin paappaa erga biyyatti dhuunfatee aangoo waraanaa fi tikaa akkasumas dinagdee biyyattii of harka galfatee as guutuu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo qabsoo irraa gufachiisuuf jecha Oromoota kumoota hedduutti tilmaamaman ajjeesee jira. Yakka waraanaa waggaa 3 oliif uummata keenya irratti banuudhaan uummata meeshaa maleeyyii baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa keessatti gara jabinaan miidhaa seenaa biyyattii keessatti kan sadarkaa olii ta'e raawwataa jira jedhe. Miidhamni waraana maqaa paappaan of waamuun uummata keenya Oromoo irra ga'u qe'ee Oromoo maraa seeneera kan jedhu jaarmiyaan qeerroo kuni milishootii fi waraanni PP miidhaalee uummata Oromoo irraan gahan keessaa sadarkaa hidhaa fi ajjeechaa akkasumas qe'eerraa buqqisuun golee fi araddaalee hin dhaqqabin hin jiru jedha. Labsii komaandii poostii seeraawwaa hin taaneen waggaa 3f Oromoo irratti labsameen gaaga'amni guddaan qaqqabus ibsa kanaan qeerroo bilisummaa Oromoo eeree jira. Jaarmiyaan kun kan akeekeen uummata meeshaa maleeyyii irratti waraanni waggaa 3f labsamuu seenaadhuma addunyaa keessatti ta'ee hin beeknedha. Labsii komaandii poostii waggaa 3f dhaabbataan itti fufee jiru kanaan manneen Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman waraana humna biltsiginnaa kanaan gubatee barbadaa'eera. Qabeenyaan abiddaan irraa gubatee tilmaama gara miliyoona hedduu kan ta'udha jechuun miidhaa uummata isaa irra ga'e hedduu kulkulfatee ibsa isaa keessatti eera. Dargaggooti qaroo, qondaalonni fi hogganoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo badii tokkoon alatti mana hiraarsaatti gidirfamaa jiran wanti daranuu nama muufachiisu manni murtii sirnichaan dhuunfatame illee bilisaan erga lakkiseen humna waraanaan to'atamee roorroo hamtuuf uummati saaxilamee gocha seera biyyattii irra ejjetee dararaaf uummata keenya kalaale morminaa jedha. Gochaan sarbamiinsa mirga namoomaa daangaa akka godhatuuf deebii gahaa tokkummaadhaan qaamota shiftoomanii uummata rakkisaa jiraniif kennuuf qabsoo fincilaa har'a eegalle kanatti seennee jirra kan jedhu ibsi kaleessaa seeraan ala sirna bahee jiruu fi sirna badii balleessaa qaamolee PP uummata keenya irratti gahaa jiru addeeffachuun qabsoo fincilaa eegaluu ibseera. Sirni PP'n of waamu yakka raawwatu akka dhaabuuf waamicha godhamaa fi ture xiyyootti gataa turuu isaa kan ibsu jaarmiyaan kun murtii fincilaa fi qeerroo kan kakaase gocha gara jabinaa qaamolee PP ta'uu akka nu hubatamu ibsaa. Murna biyya jeeqaa jiran kanneen meeshaa waraanaan dhaadatanii mirga uummattootaa ukkaamsaa jiran dura dhaabbachuuf jecha qeerroon bilisummaa bifa haaraan qabsoo isaa eegalee jira jedheera.
Gara goolabaa irrattis jaarmiyaan kun walumaa galatti mootummaan maqaa piippiin waraana waggaa 3 oliif uummata keenya irratti waraana banee hidhaa fi ajjeechaan iraarsaa jiru guutuutti mormuun nagaa diimokiraasii fi walqixxummaa sabootaa mirkaneessuuf qabsoo keenya itti fufuu murteessinee jirra jedhee jira. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo kun bara 2011 keessa loogoo mataa isaa fi websaayitii dhuunfaa isaa banachuun jaarmiyaa jabaa ta'uu of labse. Jaarmiyaa turtii waggaa 10 olii qabu yoo ta'u, erga hundeeffamee haalaan of ibsee qabee sochii fincilaa addattuu kan bara 2014 asii irratti kutannoon kan hirmaataa as ga'e ta'uu seenaa isaa irraa ni hubatama. Mana hiraarsaa kan jiran obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Muhammadii fi waahillan isaanii kaleessa guyyaa 9ffaaf nyaata lagataa jiran. Dabalata oduu walqabateen hogganoota ABO mana hiraarsaa galaan jiran namni akka hin dubbifne dhorkaman. Hoggantoonni ABO kunneen obbo Mikaa'el Booranaa fi obbo Kennaasaa Ayyaanaa yoo ta'an abukaatoo isaaniillee akka hin dubbifne dhorkamanii jiru. Lolli magaalota Tigraay akka Maayinchaawii fi Timbee keessatti humna mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti gaggeeffamaa oolee jira. Ameerikaan Eertiraan akka waraana ishee Tigraay keessaa baaftu gaafatte. Eertiraan dhimma waraana Tigraay keessaa baasi Ameerikaan jedheen irratti deebii waan Ameerikaan jette hin fudhu jedhu laattee jirti. Dhaabbileen mirga namoomaa hedduun akka Eertiraan waraana ishee Tigraay keessaa baaftu akeekkachiisaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaas Eertiraan waraana ishee Tigraay keessaa akka baaftu himee jira. Akkasumas waraanni Eertiraa uummata Tigraay irratti yakka waraanaa raawwataa jiraachuu ibse. Ibsa kana ilaalchisee olummaa imaanaa gabaasa dabalataa qaba. Human Rights Watch dhaabbanni mirga namoomaa Eertiraan atattamaan akka naannoo Tigraay keessaa waraana ishee baaftu waamicha taasise. Itoophiyaa fi Eertiraan waan ragaalee namootaa ijaan arganiitiin wal faallessu lola Tigraay keessatti hirmaachuu Eertiraa irra deddeebiidhaan haaluu kan jedhu ibsi Human Rights Watch kaleessa Gurraandhala bahe. Wanti ifatti qabatamaan lafa jiru garuu haala gargaarsi namooma uummataa bira ga'uu danda'u irratti marii taasifamee waraanni Eertiraa aangaa'ota Itoophiyaa waliin hirmaataniiru jedhee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa kun Eertiraan waraanni Eertiraa lola Tigraay irratti hirmaachuu kutannoodhaan irra deddeebi'ee gabaasaa tureera. Lola Tigraay kana irratti baatii sadaasaa irraa eegalee waraanni Eertiraa kan lafoo komaandoowwanii fi kutaan waraanaa meeshaalee gurguddoo yookaan makaanaayizidii kumaatamaan hirmaachuu ragaalee qabatamoo gahaatu jiru jedha gabaasichi. Humna waraanaa Eertiraa yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwachuun himatamaa jirti. Daayirektarri dhaabbata mirga namoomaa gaanfa Afrikaa Laayitishaa Baayider akka ibsiteetti waraanni Eertiraa giddu galeessa Tigraay keessatti uummata nagaa irratti ajjeechaa seer-maleessa raawwachuu, saamicha garmalee, qabeenya dhuunfaa fi dhaabbilee tajaajila hawaasaa kanneen akka hospitaalaa barbadeessuu isaanii ragaa qabatamaa qorannootiin mirkanaa'ee qabna jetti. Itti dabaluun Baader dhaabbileen idil addunyaa fi mootummaan gamtoome eeggannoo guddaadhaan qorannoo akka geggeessan waamicha gooteettii fi dhaabbata gamtaa Awurooppaatti itti gaafatamaa haja alaa Joosef Booreel gama isaatiin Tigraay keessatti sarbamiinsi eenyummaa irratti qiyyaafate ajjeechaan saamichi dirqisiisanii gudeeduu baqattoota humnaan deebisuu fi yakkoonni waraanaa raawwatamuu gabaasa qabatamaa walitti qabneerraa jedhe. Mooraa baqattootaa Eertiraa kan Tigraay keessatti argamu Shimeelbaa dabalatee yoo xiqqaate mooraa 2 keessattis waraanni Eertiraa itti yaadee ajjeechaa lammiilee isaa irratti raawwachuu dhaabbanni kun gabaasa ragaan deeggarame ni qaba. Mooraa baqattootaa Shimeelbaa keessatti baqattoota meeshaa maleeyyii 4, mooraa Boraa keessattis 8 ajjeesaniiru jedha. Gabaasni Human Rights Watch kaleessa Gurraandhala bara 2021 bahe kun. Akkasumas mooraa baqattoota Eertiraa Shimeelbaa fi Hitsaa qawweedhaan mooraa isaanii diiganii akka humnaan dirqisiisanii guyyootaaf miilaan deemanii akka magaalaa Shiraaroo galan taasisuu isaanii ragaalee qabatamaa qabnaa jedha dhaabbanni kun. Kana malees baqattoonni kun humnaan konkolaataawwan fe'isaa koranii gara biyya irraa baqatanii Eertiraatti akka galanis dirqisiisamaniiru jedha. Gochi kun hundi seera baqattoota idil addunyaa kan cabsu, addatti ammoo baqattoota fedhii isaaniitiin ala biyya irraa baqataniitti deebisuun yakka idil addunyaa olaanaadha jedha. Mooraa baqattootaa qabeenya isaan qaban waliin gubanii barbadeessuunis waraana Eertiraa kanaan raawwatameera ka jedhu gabaasni Human Rights. Gochoota farra namummaa fi yakka waraanaa kanaaf pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqi kan osoo uummataan hin filatamin waggoota dheeraaf aangoorra taa'u, qondaalonni waajjiraalee koomaanderootni fi ajajoonni waraanaa jalqaba irratti itti gaafatamtoota ta'uu jedha.
Aangaa'onni olaanoon waraana Eertiriyaa hedduu fedhii isaanii malee waraana fo'anii dirqiidhaan gara Tigraayitti erguudhaan itti dhimma ba'u. Waraanni isaan dirqiidhaan ergan kun irra caalaan kanneen leenjii gahaa hin qabnee fi ajjeefamuu fi gidirfamuutti yommuu ergaman ajaja diduullee hin dandeenyedha. Waraanni akkanaa ta'an kun saala lameeniinuu kanneen waggaa 20 gadii akka ta'anis gabaasni ragaadhaan dhiyaate ni ifoomsa jedha gabaasichi. Waraanni akkasitti ergaman hedduun isaanii lola irratti ajjeefamu. Yakkoota waraanaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa kan uummata Tigraay fi baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran irratti kan raawwatus isaan akkanaatii jedha. Waraanni Eertiriyaa kun naannoo Tigraay keessa quunnamtii balleessuun uummata Tigraay fi baqattoota Eertiraa irratti ajjechaa fi yakkoota gurguddaa raawwachuu isaas gabaasichi ni eera. Dhaabbanni mirga namoomaa gochoota suukanneessoo dirqisiisanii gudeeduu, saamichaa fi yakkoota waraanaa kanneen gad jabeessee balaaleffata. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa fi Eertiriyaa eegumsa mooraa baqattootaa Maay Ayinii fi Aayidiyaa Aruush akka itti gaafatamummaa fudhatanii fi waraanni Eertiriyaa kamuu akka hin seenneef wabii amansiisaa akka uuman waamicha taasisee jira. Dhaabbata mootummaa gamtoomeetti Eertiraatti koomishiniin mirga namoomaa ragaalee yakkaawwan farra namummaa bara 1991 as uummata Eertiraa irratti raawwate walitti qabatee jira. Yakkoonni waraanni Eertiriyaa uummata isaa irratti raawwataa ture kanuma isaan amma Tigraay irratti raawwatanidhas jedha. Dhaabbanni mirga namoomaa kun gochoonni farra namummaa sadaasa 20 bara 2020 irraa jalqabee Tigraay keessatti raawwataman qaamota walabaatiin akka qorataman waamicha godha. Akkasumas manni murtii idil addunyaa yakkoota suukanneessoo kana hatattamaan qoratee akka seeratti dhiyeessu dhaabbanni kun waamicha dabarseera. Mootummaan abbaa irree Isaayyaas Afeworqii yakkoota Eertiraa fi Tigraay keessatti raawwateef seeraan akka gaafatamu waamicha taasisee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiriyaa yakkoota gurguddoo seera addunyaa cabsan Tigraay keessatti raawwatan dhaabsisuuf kan USA Ameerikaan bakka bu'oota ishee erguuf gaafatte miseensonni mootummaa gamtoomee hundi akka hojiitti hiikan waamicha godheera. Dhimmichi dhimma jiraachuu yookaan du'uutis jedha. Biyyoonni miseensa mootummaa gamtoomee ta'an hundi osoo lammiileen nagahaan kumaatamaan hin ajjeefamin, osoo baqattoonni Eertiraa hafan humnaan biyyattii hin deebifamin gad bahanii yakkoota farra namummaa kanarratti dubbachuun dura dhaabbachuu qabu jedhee jira. Dhaabbati mirga namoomaa Human Rights Watch ibsa guyyaa kaleessaa Gurraandhala 5 bara 2021 baaseen. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaa turanii qophiilee afaan waliin turtii gaarii.